filannoon keessan Afrikaa Star Modeling Academy ta'ee turizimiin beeksiftaa, afaan keenya beeksiftaa, haala nyaata keetiin beeksiftaa. International Model Sadam Qasim jedhama. Akkuma beekamu bara darbe biyya keenya Itoophiyaa bakka bu'uudhaan biyya Filiippiinsi deemee addunyaatti aadaa keenya beeksisee giba fudhadhee akka deebi'een beekama. Gabaabumatti International Model Sadam Qasim jedhama. Akaadaamiin kun Africa Star Modeling Academy jedhama. Akkuma beeknu yeroon modelingii eegalu waggaa 7-8dha. Manni barumsaa baay'een hin jiru. Modelingii barachuudhaafuu baay'ee rakkisaa ture. Amma yeroo kanatti ijoolleen modelingii baratan fi baratuu fedha qabanis baay'een jiran waan ta'eef magaalaa Shaashamannee irratti osoo mana barumsaa akkasii bane ijoolleen baratanii waan gaarii argatanii maqaa isaaniitis biyya isaaniitis addunyaa irratti waamsu jedhee waan itti amaneef mana barumsaa kan Africa Star Modeling Academy jedhee magaalaa Shaashamannee naannoo Abboostuu Anwaar Mool irratti banee jira jechuudha. Galatoomii Africa Star Modeling Academy eegaluun hundeeffamee almost waggaa tokkoof deemaa jira. Ijoollee waggaa tokkoof barsiisaa turre har'a gara eebbaatti finnee akkuma argitanis barsiisaa turre. Eebba kana irratti ijoolleen baratanii as yoo ba'an sartifikeetii fudhatu. Sartifikeetiin alatti gara hojii seenuu akka danda'an taasifna. Yeroo barataa turanis hojii adda addaa nufaan hojjetaa turanii ijoollee baay'ee barsiisaa turre. Fuuldurattis barsiisuun keenyatti fuufa kanuma jechuudha. Karoora keenya amma koorsii addaa qabnaa Uganda kana koorsii ispeeshaal ta'e tokko jechuudha. Ji'a sadiitti modeloota eebbisiifnee baasuudhaaf karoorfannee galmeerra jirra. Keessattuu ijoollee barnoota bitanii taa'aa jiran osoo waa'ee modelingii waa'ee aartii baranii waan gaarii argatan jedhee waan yaadeef koorsii kana qopheessee amma ganna irratti ijoollee baay'ee galmee irra jiranii warra galmaa'uu barbaadanis gamanumaanis raffiruu barbaada. Bara haaraa keessatti ijoollee ganna kana barsiisaa turre eebbisiifnaa jechuudha fuuldura. Galatoomii modelingiin aadaa bichaa osoo hin taane waa baay'eedha kan beeksisu jechuudha. Namni aadaa bichaa se'a. Aadaa bichaa osoo hin taane wantoota baay'ee jechuun turizimiin beeksiftaa, afaan keenya beeksiftaa, haala nyaata keetiin beeksiftaa. Modeloonni kana barataa turan jechuudha. Kana hojjetu biiroo aadaa fi turizimii illee hin jiranii. Jara wajjinis qaamota kana wajjinis hojjennee modelingii yookaan aartii kana biyya keenya keessatti gahee olaanaa akka uumu taasisuudhaaf itti fufaa jirra jechuudha. Dhumarratti wanti ani dabarsuu barbaade dargaggoonni kennaan keessan maal akka ta'e osoo barbaadanii kennaa keessa irratti hojjettanii kennaan keessan aartii fi fedha modelingii yoo qabaatan immoo filannoon keessan Africa Star Modeling Academy ta'ee dhuftanii nu biratti waa'ee modelingii barattanii maqaa keessanis aadaa keessanis waa hunda keessan akkuma anaa promoot gootanii international ta'uu dandeessan jedhee ergaa kee dabarsuu barbaada dargaggootaaf. Galatoomii.
Thank you.